akkam jirtan ashamaa akkam jirtan hordoftoonni chaayinaaliin keenya guyyaa irraan tanaa baayoloojii kutaa kurnaffaa qabadhee isinii dhufeetiin jira. Baayoloojiin kutaa kurnaffaa kunis egaa yuunitiiwwan 6 jalatti qabatu yoo ta'u yuunitiiwwan 6 kana keessaa guyyaa irraan tanaa yuunit 1 irraa eegallu ta'a. Yuunit 1 kunis sub fields of biology jedha. Dameelee baayoloojii muraasa jedhu kana waliin ilaallu ta'a. Sub fields of biology azalattis mata dureelee gurguddoo 5 qalaallu ta'a. Dureewwan gurguddoon 5 kunis sub fields of biology, pure and applied fields of biology, major discoveries in biology, the contribution of biological discoveries to society and the environment, example microscope, penicillin, inheritance, etc. kana fakkaatu. 1.5 immoo major discoveries by Ethiopian biologists, example Akililu Lammaa Gabbisaa Ejjetaa fi kanneen qalaallu ta'a. Sub fields of biology. Sub fields of biology dameelee baayoloojii muraasa azalatti ilaallu ta'a. Nuti mata duree tana toopikii tana gizeenii fi finne azalatti wanti nuti adda baafannee beekuu qabnu list at the end of this section the student will able to kanneen adda baafatu qaba jechuudha. Isaan kan faadha kan nuti adda baafatu qabnu list the sub fields of biology, define the sub fields of biology. Dameelee baayoloojii muraasa kanas sirriitti eeruu qabna akkasumas adda baasuu qabna jechuudha. Isaan kana ibsa isaanii sirriitti adda baasuu qabna jechuudha. Which sub fields of biology do you know? Kanfaa beektaa dameelee baayoloojii muraasa kanfaa beektaa jedha. Muraasa san keessaa kanfaa beektaa jedha. The scope of biology is so broad that it contains many branches. Dameelee hedduu kan keessatti qabatudha. And akkasumas sub disciplines barnootawwan muraasa kan jalaa qaban maasiis. In this unity kana keessatti qalaallu immoo taas you will study the sub fields of biology. Dameelee baayoloojii muraasa ni ilaalla jechuudha as jalatti. Based on the type of organisms. As jalatti maarratti xiyyeeffannee organism it studies. Gosawwan organismoota kan qorannu taas jalatti. Biology is subdivided into 3. Biology is subdivided into 3. Dameelee inni jalaa qabu muraasni isaanii 3. Zoology, botany and microbiology. Zoology, botany fi microbiology kun zoology kan waa'ee animaalii qoratu, botany immoo kan waa'ee plantii qoratu, biqiltoota akkasuma microbiology immoo kan waa'ee microorganismoota xixiqqoodhaa kan qoratu jechuudha. In addition dabalataan immoo to these 3 subfields azalatti 3 ni ilaalla dameelee baayoloojii keessa. There is huge array of subdisciplines or fields of biology. Many have been around for hundreds of years. Hedduun isaanii kan beekaman waggoota dhibbaatamootaan lakkaa'aman dura. Whilst ammoo others are far newer. Yeroo muraasaaf fagaatan jechuudha. And are often developing very rapidly. Muraasni isaanii immoo saffisaan guddataa jiran. The 3 major subdivisions and their area of concern are described in the next page. Page itti aanu keessatti ni ibsinaa jechuudha. Zoology, animal biology. Zoology kun animal biology leen ijaame jechuudha. Biology bineeldota leen ijaame jechuudha. Also known as maqaan isaa kabira zoology jedhama. The study of animals. Waa'ee maalii kan qoratu? Waa'ee animaalii kan qoratu. Waa'ee bineeldotaa jechuudha. And akkasumas includes kan keessa qabatu disciplines barnootawwan muraasa such as kan fa'a herpetology. Herpetology kun waa'ee reptile kan qoratu. Waa'ee reptileota jechuun warroota lafarra lo'an. Akkasuma ichthyology waa'ee fiishiidhaa kan qoratuu fi mammalogy fiishii jechuun immoo qurxummii jechuudha. Ichthyology waa'ee fiishii
waa'ee qurxummiidhaan qoratu, maamalojiin immoo waa'ee maamalsii yookiin immoo waa'ee hoosiftoota kan qoratuu fi ornitolojiin immoo waa'ee bardisii, waa'ee simbirroota kan qoratuu fi and entomolojiin waa'ee insektiidha, waa'ee ilbiisota kan qoratudha. Biology, zoology is concerned with all aspects of animal life. Rogoowwan jireenya animaalotaatiin hunda wajjin kan wal qabatudha zoolojiin kun. Such as embryology development, guddina miciriiwwanii keessatti to mature adulthood gara gayyeessatti ol guddatu isii keessatti, behavior amala isiitii fi such as interactions wal qabatiinsa with other animals, animaalota birootii wajjin qaban, relation isaa animaalota bineeldota birootii wajjin qaban, or food finding, nyaata isaanii barbaadatu keessattii fi and genetics ammasis jiinii isaanii keessatti. Figure 1.1 shows one of the endemic wild animals of Ethiopia. Endemic wild animals jechuun bineelda biyya Itoophiyaa tana qofa keessatti argamtu kan ibsudha jechuudha. Bineeldni biyya Itoophiyaa tana qofa keessatti argamtunis honoo isii tana. Kabraa waalee tajaajamtu tana maqaan isii scientific nameidha kun. Waaliyaa ibex naannoo teenyatti Itoophiyaa keessatti waaliyaa ibex tajaajamtu in Sameen Mountains of Ethiopia. Paarkii Sameen keessatti ta argamtuudha jechuudha. Kanatti aansuun immoo bootaanii ilaala. Bootaaniin immoo waa'ee pilaantii kan qoratu jenna. Botany is field of biology. Botany field of biology ta'ee damee biolojiidhaa ta'ee that studies kan qoratu inni about plants. Waa'ee biqiltootaa kan qoratu jechuudha. It deals with plants kan biqiltootaa wajjin wal qabatu, structure isaa, property isaa, biochemical process, soorata inni itti qopheeffatu jechuudha. It also akkasumas it jechuun kun maal ibsa botanii kan botaniin kun also studies ni qorata about classification, waa'ee ramaddiiwwan biqiltuu saniitii fi disease of plants, dhibeewwan biqiltuu san balleessuu danda'a illee ni qorata jechuudha. And their interaction with the environment, hariiroo isaan yookiin walitti dhufeenya isaan environment naannoo wajjin qaban illee kan qoratu botanii kana jechuudha. The principles and findings of botany, principle qajeelfamoonnii fi barbaadaminsi botanii kana, barbaachisummaan botanii kana have provided nuuf dhiyeesse the base for such applied sciences. Applied sciences, science applied jechuudha. As agriculture, akka maalitti akka agriculture'itti, horticulture'itti and forestry'itti. Plants have long been used as source of food. Plants have long been used as a source of food. Biqiltoota kana yeroo dheertuudhaaf maaliif fayyadamaa turre? Akka madda soorata nyaataatti fayyadamaa turre. Akkasumas shelter jechuun immoo bakka jireenyaatiif, clothing uffataaf, medicine qorichaaf, ornament faayaaf and tools akkasumas meeshaaleedhaaf. Green plants biqiltuuwwan magariisni yookiin ashaaraawwan magariisaa kun are now ammaan tana noun ni beekaman. Maal jedhamanii beekaman? To be essential, beekamoodha, barbaachisoodha, takka immoo to all life on earth, wanta lafarra jiru kan lubbuu qabu, wanta lafarra jiru hundaaf barbaachisaadha jechuun beekamaadha jechuudha ammaan tana. In addition dabalataan immoo to their practical, akkasumas practical and economic values, gatiiwwan dinagdeetiif illee jechuudha. Through the process of photosynthesis, inni ammas illee kan dabru maal keessa? Waa'ee photosynthesis keessa jechuudha. Photosynthesis jechuun immoo adeemsa biqiltoonni soorata mataa isaanii ifa aduu fayyadamanii itti qopheeffatanii jechuudha. Plants convert, biqiltoonni jechuudha convert ni godhanii jijjiiran, convert jechuun ni geeddaran takka ni jijjiiran energy from the sun, madda anniisaa aduurraa into the chemical energy of food itti jijjiiranii jechuudha. Garamitti sun into the chemical energy of food itti ni jijjiiran, which foodiin kun immoo allows all life to exist, wanta lubbuu qabu hundaafuu barbaachisaadha jechuudha inni kun foodiin nyaanni kun. The formation and release of oxygen, uumamnii fi gadhiifamuun oksijiniidhaa kun as by product of
photosynthesis. Photosynthesisidhaaf akka maalitti fayyada jechuudha. Akka hafaa takkaa immoo bu'aa isa akkasitti fayyada jechuudha. The second unique and important capability akkasumas barbaachisaadha jechuudha. Capability of green plants. Dandeettiiwwan biqiltuuwwan magariisaatiif jechuudha. Ruta chalpensis jedhamu kun maqaan isaa Tenna Adam in Amharic Amaaranyaan jechuudha. Unknown traditional herbal medicine of Ethiopia. Inni maal gochuudhaan beekama? Qoricha aadaa biqiltoota irraa qopheessuudhaan beekama. As shown as example. See figure 1.2 keessa akka fakkeenyaatti akkuma fudhanne jechuudha. Microbiology is the study of microscopic organisms. Microbiology kun waa'ee microorganismoota ilbiisota baay'ee xixiqqoo ta'an ija qullaan mul'achuu hin dandeenye. Organisms are microbes that cannot be seen by unaided eye jechuudha. Unaided eye ija qullaadhaan kan mul'achuu hin dandeenye jechuudha. Microbiology is study of microscopic. Waa'ee microscopic kan qoratu microscopic organismoota ija xixiqqoo ta'an jechuudha. Microscopic jechuun xixiqqoo organismoota baay'ee xixiqqoo ta'an or microbes that cannot be seen ilaaluu hin dandeenye jechuudha. By unaided eye gargaarsa meeshaatiin malitti akkasumas ija qullaadhaan ilaaluu kan hin dandeenye jechuudha. It includes microbiology. It jechuun kun immoo microbiology kana ibsa. Microbiology includes if keessa ni qabata bacteria, archaea, protists, viruses, microscopic algae and fungi. Kana if keessatti qabata jechuudha. This kun immoo branch of biology damee biology is further subdivided. Caalatti immoo ni qoqqoodama into sub-disciplines gara barnoota muraasatti which are frequently yeroo hedduu define ka godhu ka ibsu by specific microorganismoota specific ta'an jechuun murtaa'oo ta'an. Microbiology bacteriobiology kun immoo for example is the study of bacteria. Bacteriobiology microorganismoota xixiqqoo specific ta'an qorata akka jennetti microbiology kun bacteriology kun waa'ee maalii qorata jee bacteria qofa qorata jechuudha. Whereas akkasumas mycology jedha. Mycology is akkuma mycology the study of fungi waa'ee fungi akkuma qoratu bacteriology kun waa'ee bacteria qorata jechuudha. The majority of bacteriaan irra caalatti fi and other microbial species have yet to be identified due to sababa maaliitiin due to the difficulty of isolating single microscopic species. Microbiology is rapidly saffisaan expanding hawlatu field of study dirree qorannoo keessatti. However akkana jennu malee new technology and developments in the field new technology meeshaalee haaroo technology TV and developments in field guddina dirreewwan qorannoo kana keessatti are constantly assisting in the identification of new species. Maal adda baasa jechuudha identification of new species waa'ee sanyiiwwan haarawaa. Activity 1.2 below will help you study 1.2 kun kan galatti maal ibsuuf nu gargaara jee the study of
different types of microorganisms independently. Haala isaaniif danda'oo ta'anii jechuudha. Table 1.1 shows how various branches of biology are related. Akkamitti hariiroo qabanii to the structure caasaalee isaaniitiin we are studying kan nuti qorannu keessatti anatomy fakkeenyaaf anatomy for example is a branch of biology. Anatomiin kun jechuudha fakkeenya maaliiti? The branch of is a branch of biology. Damee biology dha ta'ee studies ka qoratu the physical structures. Waa'ee caasaawwan wanta tokko caasaawwan physical structures and parts of organisms. Physical structure organismii fi caasaa mul'atiinsa gubbarra inni mul'atu kanaa fi parts of organisms jechuun kutaalee isaa tillee kan ibsu jechuudha. Whereas morphology akkuma maalii? Whereas morphology akkuma morphology maal ibsutti is morphology is a branch of biology. Damee biology dha ta'ee that studies inni isa qoratu waa'ee maaliiti? The form and unka takkaa'ummoo bocaa fi structures caasaa isaa akka morphology qoratu. Structures kun eessa? Internal and external. Keessaanis internal keessa fi internal external alaanillee kan qoratu jechuudha. Eenyu? Morphology kun jechuudha. Of organismidha jechuudha. And their specific structural features. Amaloota caasaawwan isaanii saniitis kan ibsu jechuudha. Table 1.1 shows the various fields of biology based on the structure they study. Caasaawwan isaan qoratan irratti hundoonnee kan ibsu nu ta'a jechuudha. Kan garaagara dameewwan adda addaa azalatti kan ibsu nu ta'a jechuudha. Table 1.1 different fields of biology based on the structure studied. Dameelee biology dha garaagara azalatti ilaalla. Marratti hundoonnee caasaawwan isaan qoratan irratti hundoonnee jechuudha. Caasaawwan isaan qoratan irratti hundoonnee. Sub branch of biology. Dameelee biology dha muraasa. Definition ibsa isaaniitii fi asiin immoo example of structures study. Caasaawwan isaan fakkeenya caasaawwan isaan qoratanii kalaallu jechuudha jalatti. Morphology waa'ee maalii qorata? Hiikkaan isaa maali? Definitioniin isaa the study of external form and structure. External formii unka gama alaatti mul'atu kana boca isaa gama alaa kana qoratuu fi caasaawwan isaa kan qoratu jechuudha morphology kun. Fakkeenyi isaa eenyu faadha? Shape isaa, the texture of leaves, boca ammaasiis takka'u, boca baalawwanii, stem kan ammaasiis jirmawwaniitii fi itiseen kana fakkaatu jechuudha. Jirmaatii fi kan kana fakkaatu kan qoratu morphology. Anatomy is the study of the bodily structure of humans. Boca caasaa ilma namaa kan qoratuu fi animaalii kan beeyladoota kan qoratuu fi and other living organisms. Organismoota lubbu qabeeyyii birootillee kan qoratu especially as revealed by discussion and the separation of parties. Partiiwwan addaan baasee ibsuu keessattis jechuudha. Examplein isaa kan faadha? Stomach, liver. Stomachiin kun garaa yookiin garaacha, liver akkasumas true heart, onnees fi etc kan kana fakkaatu kan qoratu jechuun inni. Histology the study of the details of tissue structure. Waa'ee tishuuwwan caasaadhaa gadi fageenyaan kan qoratu jechuudha histolojiin kun. Fakkeenyi isaa eenyu faadha? Parenchyma, connective tissue. Parenchyma fi connective tissue jechuudha. Tishuuwwan wal qabsiisoo ta'an, tishuuwwan walitti cuccufan jechuudha. Lafee fi lafees haa ta'u, tishuu fi tishuus haa ta'u, connective tissue warra ta'an jechuudha. Tishuuwwan wal qabsiisoo ta'an. Cytology immoo waa'ee maalii kan qoratudha? Study of cells jechuudha.
waa'ee seeliiwwanii kan qoratudha. Fakkeenyi isaa a plant cell, seelii, a plant cell, a plant cell, a nerve cell. Plant cell seelii biqiltootaatii fi nerve cell illee kan qoratudha jechuudha. Fakkeenyi isaa cell biology. Cell biology immoo the study of cell biology. Cell biology the study of the structure, function, caasaawwan, dalagaawwanii fi various aspects of cell. Rogoowwan garagaraatiin jechuudha. Seeliiwwan iddoowwan garagaraa irratti haala isaanii kan qoratuu fi and it is components, qaamota seelii kana kan qoratudha jechuudha. Fakkeenyi isaa immoo mitochondrian, ribosome, nucleus etc. kan kana fakkaatu jechuudha. Molecular biology. Molecular biology kun the study of structures, structures, waa'ee caasaawwanii kan qoratuu fi function, dalagaawwanii fi informational molecules, odeeffannoowwan dalagaawwan keessaati illee jechuudha. Information dalagaawwanii kan qoratuu fi fakkeenyi isaanii immoo DNA fi RNA kana jechuudha. DNA and RNA kana jechuudha. DNA and RNA kana jechuudha qoratu. Kanatti aansuun immoo many other branches of biology. Dameewwan biology hedduu kan biraatis ni are connected with other kan wal qabatan maalii wajjin with the various life process. Garaagarummaa jireenya garagaraatii wajjin jechuudha. Adeemsawwan jireenya garagaraatii wajjin jechuudha. Such as kan fa'aa how an organism multiplies. Organismoonni akkamitti baay'atanii or forms identical, boca isaanii addaan baasu, copies of itself jechuudha. Akka ofiif copy of godhu, it is evolution isaanii, evolution over millions of years, adeemsa tirannaa waggoota miliyoonaan lakkaawamanii, and akkasumas it is relationship, hariiroowwan takkauma walitti dhufeenya isaan jidduu jiruu fi with the environment, naannoo isaaniitii wajjin jechuudha. Table 1.2 list some table 1.2 kun maal ibsa? Some of these fields with the environment. Dameewwan bioloojiidhaa maalii wajjin jechuudha? Environment, naannoo wajjin. What other branches of biology do you know? Dameelee bioloojii ta biraa maal beektaa jaa? Table 1.2 subject is studied in various branches of biology. Dameelee bioloojii garaa keessatti ka jedhu kana kan waliin laallu ta'a. Branch of biology, damee bioloojii, physiology. Asiin immoo subject is studies, gosa isaan qoratanii jechuudha. Asiin example isaaniiti. Physiology the normal function, dalagaa baratamoo of living organisms, dalagaawwan beekamoo organismoota kan qoratuu fi and their parties, akkasumas paartiiwwan isaanii, kutaawwan isaanii kan qoratudha jechuudha. Example isaa immoo photosynthesis and digestion, etc. kan kana fakkaatu. Photosynthesis, digestion fi kan kana fakkaatu jechuudha. Embryology immoo the embryo. Embryology waa'ee miciree kan qoratuu fi from single cell zygote, single cell irraa, seelii qeenxee irraa gara zygote, fertilized ovum, zygote jechuun kanaatitu fertilized ovum, ovum giseenii fi fertilized ta'e jechuudha. Fertilization giseenii fi gaggeessa. To the formation of form giseenii fi inni uumamu fi shape isaa. Structure caasaan isaa structure and development of ova.
caasaa fi guddina oovarii, sperm akkasumas miciree dhiiraa jechuudha. Bilaastubilaa kun immoo an embryo at early stage of development consisting at early stage sadarkaa jalqabaati jechuudha. Embryoon guddina keessatti sadarkaa jalqaba guddina consisting of hollow ball of cells jechuudha. Dhooqa akka bootaa kubbaa uumu jechuudha. Bilaastubilaan kun. Gastrulaa jira. Gastrullaan is the stage of gastrullaan kun the stage in embryonic development guddina sadarkaa guddina miciree ta'e after bilaastubilaa eegame jechuudha. Eega bilaastubilaa booda. Bilaastubilaan kan maal jenneen? The embryo at early stage jenneen sadarkaa guddina jalqaba miciree jenneen. Development consisting of hollow ball of cells. Bilaastubilaa kana boodaan jechuudha inni ka dhufu. Eenyu? Gastrullaan kun. During yeroo kam jechuudha? Yeroo which the embryo develops 2 layers. Gizee inni baqaana lammadaarra gahu, lammaffaarra gahu jechuudha. Fi kan kana fakkaatu. Waa'ee kanaa kan qoratuudha jechuudha inni embryologiin. Ecologiin immoo ecologiin interaction of organisms walitti dhufeenya organismoonni with the environment naannoo isaaniitii wajjin qaban. Interaction of organisms with environment naannoo wajjin kan qaban qoratuu fi examplein isaa food chain nyaata argatu isaanii biomass, biosphere etc kan kana fakkaatu kan qoratu jechuudha. Examplein isaadha. Taxonomiin identification adda baasuudhaaf inni maal nomenclature ramaddiiwwanii fi classification of organisms masis ramaddiiwwan organizimoota kan qoratu jechuudha. Taxonomiin hariiroo naannoo fi bineeldota jidduu jirtu kan qoratu jechuudha. Taxonomiin kun. The biological name of woman maqaan biological woman name dha maali? Homo sapiens. It was placed in animal kingdom. Inni kun maal jalatti argama? Placed kan ta'e kan argamu isa jalatti animal kingdom jalatti argama jechuudha. Paleontologiin immoo waa'ee maalii kan qoratu? Paleontologiin kun origin jalqaba ka'umsa waan tokkootii fi guddina waan tokkoo akkasumas caasaawwan organismii of the past yeroo dabranii jechuudha. Akkasuma waa'ee maalii kan qoratu? Example isaa fossils of organisms jechuun. Fossils of organisms jechuun lafeewwan hafaawwan takkaa'u hambaawwan organismoota kan qoratudha jechuudha. Evolutioniin immoo adeemsi jijjiiramni tirannaa kun immoo the change kun immoo jijjiirama in the characteristics of species. Amalawwan jijjiirama maaliiti jechuudha? Sanyiiwwanii over several generations jechuudha. Dhaloota hedduudhaan boodarra jechuudha. That release on the process of natural selection. Natural selection keessatti. Fakkeenyi isaadhaa maali? The beaks of Darwin finches. Kana kutaa 12ffaa unit 4 jalatti barattan. Waa'ee Darwin finchesii kana achi jalatti ni barattan. Achi jalas dheettanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Waa'ee beaksii kanarratti hundaa'ee waan inni definition inni kan. Beaksii isarratti hundaa'ee garaagarummaa qabdi jechuudha simbirroollee. Genetics akkasumas geneticsii waa'ee genetiksiin immoo waa'ee maalii kan qoratu? Hereditary waa'ee dhaaltummaatii fi variation waa'ee garaagarummaadha kan qoratu. Dhaaltummaa jechuun bifa isa sanii takkaa immoo sanyii isa sanii fakkaatee fakkaatummaa fi variation garaagarummaa wanni ilmoon dhalattu akka waan irraa dhufte san abbaa isirraa itti gargar taatu kan qoratu genetics jennaani. Fakkeenya isaa immoo gene concept yaadrimee gene kan keessa qabduu fi Mendel's laws jira. Exobiology waa'ee maaliin qoratu? The origin deemsa ka'umsa waan tokkootii fi evolution jijjiirama distribution akkasumas raabsama isaa faca'insa isaa takkaa'u and future of life jireenya fuuldura keessaa in the universe hawaa kana keessatti godhu. Fakkeenya isaa kan faadha? Life on moon adeemsa caraqaa takkaa'u immoo baatii gubbaa jiraachuudha. Life on Mars jireenya Maarsii gubbaa kan qoratu exobiology jennani. Kanatti aansuudhaan chaartii takka tuqaa sadiin
walitti deebina yoo rabbi jee